Ayyuu na dhageetta namni sun amanu atillee akka isaa tapha kana keessa gabbaatee waa taatee jiraatti yoo viidiyoo kana kalaaltu taate ayyuu an ammas wacii na baasiste ati baddii osoo hin ta'in viidiyoo kana yoo ilaalte har'a boroo osoo hin jedhin dhugaa jirtu namni yoo rakkoo adda addaa qabaatte an duraan jaalallee sin qabu jaarsa sin qabu neerumnes nam tokko harkaan na qabatee hin beeku naan jette yoo akka carraa waa balleessitee duraan meeshaa na bachisiistee akkuma argitan horii bitee sargii yookaan cidha ana jedhamu godhee horii lama tokko kiristaanaa kophaa bitee sangaa tokko immoo kophatti musliimallee bitee hoolatillee itti dabalee nyaata silaa hin jira jedhamu godhee sargii gubbarratti viidiyooleen tokko tokko akka carraa ta'etti ka sargii guutuu nu jala maan naan jedha waan kana hunda gochisiisee jaalala kana hunda itti himee maan naan jedha yoo booda kijibduu ta'ee na arge jettee qaama baddee jiraatte hangara kiyyaa rakkoon qabu kootutti dhugaa jirtu naa hima rakkoon tokko hin jiru atumaan dhugaa naa hima an ammas kana yaachisaa jiru ati lubbuun jirta mucaa wantu fayyamaa qabdi way jinni way qabattee jinni nama suwaasti qabattee deemtee qilee wayitti darbiti shakkiya jinni maal qabdi boo ati situ waggaa meeqas wajjin jiraataa ture waggaa kudha wargaa biyyaa ba'e amala isiin kan beetan isin rakkoo akkana jinni akka walii gadu oofanii qabdi waan akkasii irratti argeen beeku waan kana dura waa'ee kee irra deddeebitee akkanatti himtu akkana akkuma beekamu jechuudha akka irra deddeebitee na gaafattu maal malee ani sarara waan darbeen wanta akkasii yaaddee na fuudhi jette fuudham tole jette meeshaa na bachisiistee akkuma argitan horii bitee sargii yookaan cidha ana jedhamu godhee horii lama tokko kiristaanaa kophaa bitee sangaa tokko immoo kophatti musliimallee bitee hoolatillee itti dabalee nyaata silaa hin jira jedhamu godhee sargii gubbarratti viidiyooleen tokko tokko akka carraa ta'etti ka sargii guutuu nu jala wanti rakkina miimooriitiin kaameeraa afuriin waraabame sanuu kaameeraa afuriin waraabame kanaaf viidiyoo hunda isin gadhiisee jechuudha ka cidhaatu ka argitan jechuudha ammas guyyama amma halkanuma san veeloo fi baafatee bakkuma kan dheetee dhabeyan kanaaf viidiyooleen tokko tokko mul'isne hatta meeshaayyuu yeroo inni rarrattabamu nama itti godhee isuusin guyyumaa wajjin fe'amee sargiyyuu manni wal fakkaataa manni wal biraa achumatti waa hunda ofuma danda'ee hojjettoota illee maatilleen akka hin dadhabne kiyyas keessillee akka hin dadhabne bakkuma takkatti dukkaana lama keessa goone sargi haala saniin wacii kan hunda baastee manas gibbii guutuu na kireessitee meeshaalee guutuu itti bibbitet haala kanaan baddi. Nuti akkasii sunuutu. Ani ammas meeshaaf wacii baasee osoo hin ta'in birriin kama silaa isiifuu kennee haftu sanii ka ittiin godhame kun hunduu jechuudha. Ani wacii xiqqoo itti dabalee jechuudha. Akkuma beekamu. Wanti sun hundi bahee ani bar piraankii jedhame isarra darbinee ammallee gara piraankiitti akkam fudhanne. Baay'ee. Hin amanamaan jirru. Namni amanuu didiyaan. Namni nu amanuu. Mana dhaqee gaafannaan piraankii keessan dhootu naan jedhan. Ammas yoo isin illee isin piraankii jechuun ooltan. Guyyama sargiitiin badde isin piraankii nama amanuu dhabeyan. Ayyuu na dhageetta namni sun amanu. Atillee akka isaa tapha kana keessa gabbaatee waa taatee jiraatti. Yoo viidiyoo kana kalaaltu taate ayyuu. An ammas wacii na baasiste ati baddee osoo hin ta'in viidiyoo kana yoo ilaalte har'a boroo osoo hin jedhin dhugaa jirtu namni yoo rakkoo adda addaa qabaatte an duraan jaalallee sin qabu jaarsa sin qabu neerumnes nam tokko harkaan na qabatee hin beeku naan jette. Yoo akka carraa waa balleessitee duraan badii wayii qabaattee sodaattee jiraattee sababa saniif gabbaatee maan naan jedha waan kana hunda gochisiisee jaalala kana hunda itti himee